kabajamtoota hordoftoota keenya kuni yuutuubii Roobaashooti. Yuutuubiin Roobaashoo qophii sirbisiisaa amma jalqabuuf jira. Ayyaana irreessa irratti namoonni maal jedhu kan iddoo adda addaa sochoonee haasofsiisnu ta'a. yuutuubii Roobaashoo bakka jirtanitti laayik, sabskiraayib, sheer gochuu akka hin daganne. Tole akkam jirta? Nagaa galata Waaqayyo. Fayyaa maqaa keenya jedhamee beeksifadhu. Asaffaa Tashoomaan jedhama yookiin Weellisaa Asaffaa. Weellisaa Asaffaa. Eessa jiraata? Anasuma daangaan eegaa jira beektaa daangaa Finfinnee fi naannoo Jamoo kana gidduu lamaan jira. Naannoo Jamoo fi akkasuma gara Shawaa Kibba Lixaa daandii Jimmaa kanarraa dhufaniif hawaasa sana akkamitti simattu? Bifa kamitti simattu? Oromoon kan hawaasa ittiin bifa ittiin simatu qaba. Yeroo hundumaa jaalala kenna. Jaalala fudhata. Kanaaf jaalala ajaa'ibaatiin simannaa yookaniif eegganna kan karraalee shanan dhufan hundaanuyyuu dhufaniif haala gaariidhaan simannee eeggannaa jechuudha. Ati mee hammam qophoofte akka dhuunfaa keetti yookiin akka gareedha? Ani ayyaana jiran keessaa ayyaana irreessaa anaaf addadha akka Oromoo tokkootti. Kanaaf osoo ayyaana irreessaan ga'een ji'a 3-4 dura miira nan eegaa jira waan ta'eef haala gaariidhaan eegaa jira ayyaana irreechaa. Weellisaa Asaffaa Tashooma weellistoota eenyu jaalatame? Ani weellisaan Oromoodhaaf jedhee iyya kamiyyuu nan jaaladha. Garuu isaan keessaan adda bifa isaan yookaniif modeela godhee bahee kanneen akka Alii Birraa, Abitoo Kabbadee, ijoollee amma baan keessaa fudhatte immoo kanneen akka Hacee akkasuma Nugusuu Taamiraat, Taaddala fa'aa hedduudha. Mee sagalee kan weellisaa eenyu dandeessa? Weellisaan nan danda'an jedhu garuu ati kan barbaade na gaafachuu dandeessa malee. Kan sitti tole mee tokko nuu jedhu. Kan keetirraa ka'uu barbaadu. Kan koo kan hawaasni jaalatu fakkeenyaaf sirbi tokko ni jira. Dammayaa dammatoo jettiin batoota afee jettiin batoota afee dammayaa dammatoo waan nufuu nannabee biyya ormaatitti afeen ga'ure. Waaw baay'ee namatti tola tokko immoo maaltu beekaa kaayimmoo. Wanti sun jira. San keessaa sirbichi mata dureen isaa sirba akkam goonee bada biyyaa jedhudha. Garuu sirba uummanni jaatu ni jira. Yaa foolli yoo akka abbaa keenya amma gadaan keenya. Yaa foolli yoo akka abbaa keeti amma gadaan kee. Maasaa gamaa hadaan daraaree waan daraaree fadaatu beeka. Eenyuudha maqaa keemi? Maartaan jedhama. Maartaan jedhama. Maartaa akkam jirta? Eessa jiraatta? As magaalaa Finfinnee. Magaalaa Finfinnee jiraata. Eeyyee. Irreecha baranaa mee akkamitti ilaalta? Irreechi baranaa baay'ee namatti tola. Baay'ee kan nama gammachiisudha jedhee yaada. Hammam qophoofte mee irreecha baranaatti? Akka haala gaariin hin qophaa'etu jira. Tole uffata aadaa waan akkasii gareedhaan immoo dhuunfaadhaan qopheeffachaa jirta? Dhuunfaadhaan gareedhaan ijaramne haala gaariidhaan irratti hirmaachuudhaaf jennee qophoofnee jirra. Qophooftee jirtaa jechaadha. Weellistoota mee eenyu jaalatta? Weellistoota kan akka Faayisaa Leellisaa. Kan akka weellistoota kan akka Hacaaluu miti maannoo Hirphaa Gaanfuree, Caalaa Daggafaa, Ittiqaa Tafarii, Caalaa baay'eedha kaasaan. Baay'eedha isaanii. Mee kan weelluu kan eenyu dandeessa? Kan Caalaa Daggafaa. Kan Caalaa Daggafaa jedhime. Ammatti jechuun baadhullee na dhibuu danda'a. Tole kan abbaa barbaaddee jedhime. Bakka kan Caalaa bultume xiqqooshi. Irreechirree keenya kan jedhu sana baay'ee natti tola garuu baay'inaan beeku. Irreechirree keenya. Kan Hacaaluu baay'ee nan jaalladha. Nee man jaallattu keessa. Kan Hacaaluu keessa maal kan jedhu? Jirra moo maal jirra liibariyaan yaanoi garaan wallis yaanoi kan jedhu waan irraafachuu. Eeyyaa. Maartaa guddaa galatoomii. Tole akkam jirta? Nagaadha. Fayyaadha. Maqaan keenyudha? Izaddiin Faajjiin jedhama. Izaddiin Faajji. Izaddiin. Izaddiin eessa jiraatta? Magaalaa Finfinnee. Magaalaa Finfinnee jiraata. Irreecha bara kanaa akkamitti ilaalta? Sirreetti kabajamuudhaaf qophoofneerra. Kabajuudhaaf qophooftee jirta jecha. Akka keetitti mee gareedhaan immoo dhuunfaadhaan qophooftee uffannaa aadaa mee maal dura jirta? Akkuma uummata Oromoo hundaan maraa walii galle.
hundumaa yoo xumurteeti Akkuma aadaa Oromoo. si aynaan eegaa jirtu jecha Eh. tole baga ayyaana irreecha geessisiin jenna Amiin. bira deebinee too weellistoota mee eenyu jaallatu Raayyaa Abbaa Macaa. raayyaa abbaa macaa kan biraa Akkasuma weellisaa uummata Oromoo hunda. Akkasuma weellistoota Oromoo hunda. weellistoota oromoo mee waa raayyaa abbaa macaa keessaa mee tokko jedhine Ergaa koo salaamtaadhaan jalqabadha. Salaamtaa Islaamaa isinitti dhaammadha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu narraa jawwabadha. Mee qilleensumarraa narraa keebaladha. Laa ilaaha illallah hundaanan jaalladha. Maal goosinii ta'ee tanaara galfadha. Obboleewwan koo ammas yaadachiifadha. Du'aayii keessaniin na bira dhaabbadha. Rabbiin irraan nu ga'e dhagaa dargaadha. Kunoo na gargaarraan dhufee na simadha. Isin na simannaan waa isinitti madha. Miinaa dhaggeeffadha. Irra qalbiitiini nu badhaafte diini rahmata keetiini. Akkas. waaw baay'ee namatti tola anaayyuu baay'ee natti tole mee kan biraa kan itti dabaltu jirra Kana caalaan deemu asitti dhaabbadhu wantan obboleewwan hundatti dhaammadhu kanan dur jedhamaa itti deebi'adhu akka rabbiif jecha hunda keessan jaalladhu rabbiin na arga kan keessootti gubadhu wallaahi lubbuu koo isinirraan qusadhu amma lubbuun jiru isin hin daagadhu yaabbola akiraa waytan na hammadhu nan dagatin rabbiif jecha na yaadadhu kaaliqa kee bira rahmata naa gadhu akka rabbiin bira makfira argadhu yoonni naa raamate abadin salphadhu yaadadhu naa kadhu kaaliqa ardiif samaa natamanna liqaa akka bisalama. fayyaa ta'ee guddaa galatoomne basha akkam jirta Nagaa maqaan keenyidha maqaan kiyya Joolii jedhama. Magaalaa Sagalee Gelfuudhi. Furii kana keessa eeyyee asuma sabbata Furii keessa jiraanna. eeyyeen kun sagantaa roobaa shooti sagantaa roobaa shoo namoota jiraattota keenya ta'an iddoo adda addaa jiran weelluu eenyu akka danda'an akkasumas weelluu san sagaleedhaan akka nu dhageessisan barbaanna warroota isaan kaan immoo isaan mana mana isaanii ta'anii nu daawwatan immoo bashannana ta'a yookiin bohaartii ta'a mee weellisaa eenyu jaallata Weellisoota keessaa weellisaa Abuu Zallaqaa ni fedha. Sirba isaallee eenyu? Abuu Zallaqaa. Abbush Zallaqa kabiraaw Hacaaluu Hundeessaa. Hacaaluu Hundeessaa kabiraaw Shumata Eddoosaa. Shumata Eddoosaa. Duumatti iddoo isaa እና Leencoo. Leencoo Leencoo. baay'ee dandeessa kaa weellistoonni afaan oromoo hedduutu jira waan ta'eef mee kan Abbush Zallaqaa keessaa maal nuun jettu Sirba Abuu Zallaqaa keessaa sirbi an fedhu ani yaasaa koo keedhu. Ani yaasaa koo akka itti lal sabab ani yaasaa koo akka itti Leencoo na bakkaatti hin qabne keessoo na akka tolole ani yaasaa koo fayyaan kan kee hin hanqatine naaf jiraadhuun lubbuun ture naaf jiraadhuun lubbuun ture humna maali qaba ka dhufee si laalu namaan na jijjiire naan diriinis hin dheedu amma mote. maqaa keenya jedhume Maqaan keenya Nasuu Ibrahim. irreecha baranaa mee akkamitti ilaala Irreecha baranaa akka ajaa'ibatti simachuudhaaf waa hunda qophiinnee jirra. Simachuudhaaf waa hunda qophii hunda xumurree jirra. Ittuma deemaa jirra gaati. Ittuma deemaa jirra. qophii hagamii irra Ani qophii haga ammatti yoo rabbiin nuun fedhe qophii waa hedduu qophiinnee jirra. Gamtaan taanee uffata aadaatiin faayamnee waan adda addaa qopheeffannee waan adda addaa qopheeffannee qophiinnee jirra hanga tokko. waaw baay'ee namatti tola weellistoota eenyu jaalatame kun qophii sirbisiisaati yuutuubii roobaa shoo irratti kan darbu waan ta'eef namoonni illee mana mana isaanii ta'anii kan ittiin bu'aaran ta'a waan ta'eef weellisaa eenyu jaalatte Wallisaa nan jaaladhu, wallisaa nan jaaladhu, wallistoota Oromoo hunda nan jaaladha. Ta'ee garuu wallistoota hunda nan jaaladha. Wallee isaatii fi kan inni sirbullee danda'u sirba Qamari. Qamari Yusuf. Amma Riyasu kabiraaw Qamari Yusuf, Kekkiyyaa Badhaadhaa, Keekiyyaa Badhaadhaa Falmataa Kabbadaa. Galbataa Kabbadaa mee kan Qamari Yusuf irraa ka'e Qamari Yusuf irraa Oromiyaa ka jiru. Teessoo na gaafannaan jeen Oromiyaa. Biyya abbaa kiyyaa biyya lafee kiyyaa namni abbaa malee hin dhalatu biyyaan qabaatan na boonsitu onnee tiyyaa tiru tiyyaa la 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 Oromiyaa Oromiyaa. Hadaa hayyuu ogeessa mara yaa jaallatamtu biyya gootota eebbifamtu biyyee biyyarra yaa Oromiyaa fakkii jannata ani miki
tokkichi kee dhufaan jira ammasituu nagaan tura ani mikee tokkichi kee dhufaan jira ammasituu nagaan tura. Salaama kan jettaan gaarmeentii irra teessee jechuudha. Baay'ee namatti tola. Sirba biraa kan eenyutti sirba dabalu? biraa falmataa kabbadaa kaasi qumaarra koo qoyyo kaasi qumaarra koo uummata irraa kaasi qumaarra isa kana baay'ee illee danda'u yeroo hedduun jaalladha. Tola sirba biraa mee kan eenyu dandeessa? sirba biraa sirba Kadir Martu yaa rabbi namaan tufanne nasridiin nagarsiisime Balanzamole Somalia, Afarusole Somalia, Ikonun Islam Bibi, Salam Kana Abiyana Bibi, Lamiko Romo Amal Kosifto, Osomasi Adunu Nandiu, Away Jurudunia, Winnia Dunia, in Feruna Afgaya. Isaan fedhaa sirba kiyyaaleen hin qaba Usmaan beeksisu sirba kan keessumee jedhi kan keessa sirbi kiyyaa sirba 46 qaba amma haalli yeroodhaan naamijaa'u dideeti akkasii ispoonsara barbaadu jira dolee baandii asii kanaallee mari'achiisee jira sirbi kiyya mee kan keerraa jedhi kan jaalattu keessaa tokko sirbi kiyya akka jiru laaltee meena irraan turini jira Jaafar Mahammadiin jedhama. Jaafar Muhammad eessatti argama? Bakki itti argamu akkuma iddoo hojii isman jiraatu. Ayyaana irreessaa bara kanaa akkamitti ilaaltame? Ayyaana irreessaa bara kanaa akka gaariitti ilaala. Akka gaariitti itti qophaa'aa jira. Uffata aadaa isa dura jiru miti kan biraa dabalee sirreeffadhee hodhisiifadhee irratti kurfaa'ee qophaa'ee taa'ee eeggataa jira. Gareedhaan qophaa'aa jirtu moo qofa kee qophaa'aa jirtu? Akka gareedhaan malee qophaa kiyya maaliin qophaa'aa? Gareedhaan qophaa'aa jirtu. Hiriyoota faana. Irreessa Finfinnees kan bishooftus kabajuu qophooftanii? Hunduma isaa kan hamma sabbataa gahutti. Waa sabbataas baay'ee namatti tola. Weellistoota eenyu jaalattami? Weellistoota keessaa Haacaaluu Hundeessaa jaalladha. Haacaaluu Hundeessaa kan biraa? Kan biraa jira hedduudha warreen dur keessaa akka Alii Birraa faas jaalladha. Alii Birraa. Adam Haruun faadhaan jaalladha. Adam Haruun keessaa yookaan maqaan waamte keessaa abbaatiin haa jedhini. Sirba Adam Haruun. Wahiin sidhaan maddaa allaattiin aggorii dhaamsa kiyyaas fuudhi samiirraan bararii galamsoof abroo ciroo gubbaan marii salaaman naji'ii bareedduu qarcarii.